Akkam jirtu jaallatamtoota hordoftoota chaanaalii keenya har'as oduuwwan gaggabaaboo guyyaa har'aa qabannee dhufnee jirra hanga dhumaatti nu waliin tura. Akkasumas oduuwwan biyya keessaaf biyya alaa yeroo gadhiifnu akka dursee isin bira ga'uuf chaanaalii kana sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Ajjecha hojjettoota fannoo diimaa Itoophiyaa irratti naannoo Amaaraa godina kibba Gondaritti raawwatee Yuunaayitid Neeshin akeekkachiisa jabaa kennee jira. Akkasumas walga'iin biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa gidduutti eegamaa ture raawwatee jira. Tiraamp ergaa ajaa'ibsiisaa dabarsee jira. Gama biraatiinis ammoo waraanni Israa'el Gaazaa haleeluuf qophii guddaa keessa jira. Oduuwwan kana hundumaa kan bal'inaan ibsinu ta'a hanga dhumaatti nu waliin tura. Muummichi ministeeraa Biritiin Siir Kiir akka jedhetti yoo ta'u waadaa nageenya Yuukireeniif Doonaald Tiraamp kennu milkaa'ina guddaadha. Inni kana jechuun mariin pireezidaantii Yuukireen Zeleniskiif pireezidaantii Raashiyaa Puutiin gidduutti adeemaa jiru fuulduratti tarkaanfii guddaadha jedhe. Siir Kiiris boqonnaa irra ture addaan kutuu waajjira Ameerikaa yookaan Waayit Haawus keessatti marii gaggeeffame irratti hirmaachuuf deeme. Akkasumas guyyaa itti aanutti walga'ii bilbilaan biyyoota Awurooppaa waliin qindeessee jira. Daawuning Streetis akka jedhetti yoo ta'u marii kana booda mootummaan Biriitanii fi Ameerikaa humna mirkaneessa gara Yuukireenitti ergachuuf yeroo lolli dhaabbatu qophaa'uu danda'an irratti mari'atanii jiru. Akkasumas sodaa Puutiin irratti akka cimuuf adabbii dabalataa irratti mari'atanii jiru. Pireezidaantiin Tiraamp ammoo Fox News irratti akka beeksisetti yoo ta'u Yuukireen gara neetoo hin seenu jedhe. Garuu biyyoonni Awurooppaa akka Faransaay, Jarmanii fi Biriitiin humna waraanaa gara Yuukireenitti erguu danda'u jedhe. Siir Kiiris akka ibsetti yoo ta'u walga'iin kun tarkaanfii guddaadha. Inni akka BBC'f himetti bu'aalee yeroo ammaa argaman nagaa sirriif bara baraa fiduuf tarkaanfii guddaadha jedhee jira. Mootummoonni Awurooppaa fi Yuukireen walii galanii karoora nagaa pireezidaantii Tiraamp duuba irratti ni dhaabbanna jedhani. Kana jechuun yoo karoora nagaa kan hin milkoofne ta'e sababni kufaatii isaanii hin ta'u jechuudha. Akka UK fi Ameerikaan ilaalanitti yoo ta'e Tiraamp yeroo marii Waayit Haawus keessatti Puutiin waliin godhe irratti waa'ee lafa Yuukireen irratti dubbachuu dhiisuu isaanii Zeleniskiif carraa guddaa ta'ee jira. Garuu rakkoon jiru tokko pireezidaantiin Tiraamp waliigaltee nagaa irratti fuuldura deemuu barbaada malee yeroo lolli dhaabbatu otoo hin taasifamini. Kana irratti Jarmanii fi Faransaay irratti dhiibbaa godhanii turani. Garuu Ameerikaan dhimma kana irratti hin jajjabeessine. Siir Kiiris gara biyya isaatiitti deebi'ee jira. Waliigalanii mariin kun gara fuulduratti USA fi Awurooppaa Yuukireen cinaa dhaabbachuu akka qaban agarsiise. Garuu wanti hin beekamne tokko qofa. Puutiin maal gochuuf akka deemu. Yoo Puutiin of duuba deebi'e Awurooppaan abdii qaba, Ameerikaan isaaniif dhaabbata. Dhaabbata biyyoota gamtoomanii biroon qindeessaa dhimmoota namummaa kan ta'e Yuunaayitid Neeshin jedhamu ajjecha hojjetaa fannoo diimaa Itoophiyaa irratti raawwate balaaleffatee jira. Torbee darbe naannoo Amaaraa godina kaabaa Gondaritti namichi Hoonilii Faantahuun jedhamu hojjetaa fannoo diimaa humnoota eenyummaa isaanii hin beekamneen butamee reebicha hamaaf diraan irratti raawwatameen lubbuunsaa darbee jira. OCHA damee Itoophiyaa gaggeessaa kan ta'an Dr. Abubakar Kambaa hojjettoota namummaa irratti haleellaa raawwachuu hin barbaachisu jedhanii jiru. Nageenya isaanii eeguun itti gaafatamummaa hundaati jedhan. Dhaabbanni fannoo diimaa Itoophiyaa akka beeksisetti yoo ta'u Hooniliin Faantahuun hojii deeggarsa namummaa irratti bobba'ee osoo jiruu erga butamee booda haala hamaa keessa turuun du'uun isaa mirkanaa'eera. Namoota fannoo diimaa biroo lama waliin qabamuun turuusaa fi isaan keessa lama lubbuun hafuun himameera. Garuu akka ragaan ibsetti yoo ta'u butamtoonni kun maatii fannoo diimaa irraa maallaqa guddaa gaafachaa turani. Embaasii UK Itoophiyaatti argamus ibsa baase yoo ta'u ajjecha gaddisiisaa jechuun ibsee jira. Hooniliin Faantahuun aarsaa guddaa kaffalee hojjettoota deeggarsa namummaa eegumsi cimaan barbaachisaadha jedhani. Hooniliin Faantahuun ijoollee sadii kan qabu yoo ta'u maatii fi hiriyoottan isaa biroo waliin dararaa cimaa keessa darbuun himamee jira. Waraanni Israa'el guutummaa magaalaa Gaazaa haleeluu fi to'achuuf karoora qopheessee jira. Kanaaf humna eeggataa hanga 60,000 ta'u waameera. Naannolee Zayituuniif Jabiliyaa keessatti socho'aa jira. Ministeerri ittisa Israa'el keetii karoora kana mirkaneessee torbee kana dhumatti kaabinee biyyattiitti ni dhiyaata jedhameera. Karoora kanaan Filisxeemonni 100,000 lakkaa'aman magaalaa Gaazaa akka gadhiisan ajajamanii jiru. Garuu dhaabbilee addunyaaf michuuwwan Israa'el hedduun duula kana mormanii buqqaatiif rakkoo namummaa hammaataa fida jedhan. Marii dhukaasa dhaabuuf jalqabame ji'a darbe fashalaa'eera. Hamaas ammoo karoora haaraa dhiyeessuun namoota butaman keessa walakkaan akka gadhiifaman beeksisee jira. Israa'el garuu hanga ammaatti deebii ifaa hin kennine. Hanga ammaas namoota Hamaas harka jiran keessa nama 20 qofa lubbuun akka jiran himamee jira. Qondaalli waraanaa Israa'el akka jedhetti duulli kun yeroo gabaabaa keessatti akka eegaluu fi kutaa waraanaa 5 hirmaatan eegameera. Karoorri kun yeroo raawwatame magaalaa Gaazaa haala duraan jirtu hin fakkaattu jedhanii jiru. Kaayyoon Israa'el inni guddaan namoota butaman hunda bilisa baasuu fi garee Hamaas guutumaan guututti injifachuudha.
Video kana like gochuu, share gochuu fi channel keenya subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Video itti aanu keessatti ammoo walitti deebinutti nagaan tura.